Jimma abbaa jifaar akkana maqaa saaxiluu jirti beenta yaa rabbi kiyya. Jimmitti? Jimma? Halo? Yesus gooftaadha jiyyattiin achi. Achi jedhaara nini hiitee yoona muslima qabdee hiitee akkas godhaatti tokko. Wallahi cufatte. Miskiina wayii manatti cuftee akkas gochisiisaatti laata. Jimmitti muutii rakas. Dubbattuun tallee miliqxamu akkami miliqxamu. Jechi Yesuus gooftaa jedhu dubbatama. Maal ta'a? Sagalee tun dhageessanii? Hin dhageenya kam maaliif jimmitti jechuun barbaachisa reegeessi atoo jimmaa miti loqonni kee. Dhugaa jettee. Jimmaa miti ni beekanu asiin duraas dubbisne bara. Isma dhugaani jimmaa miti. Wallahi jimmaa miti loqonni kee ni mata dhiyeessi geessi. Wayyoo na qaban jette qabu. Dhugaa Waaqayyoon jimmaadha maal taate? Wallahi dhugaa Waaqayyo kan jedheetuma kakkatu hin jiru jimman keessa otuma kiristaana ta'e dhugaa Waaqayyoon jedhu uummanni jimmaa. Dhugaa Waaqayyoon jimmaa abbaa jifaar. Jimmaa abbaa jifaar magaalaa jimmaa. Ganda kam? Masjiida kam bira? Maskiidan beeku. Waldaa malee. Jaratti waanuma gootu dhabdee maraatteetti maraadha. Ani ko jimmaadha. Ani maqaan kee daradhe malee mucaa Yesuus kan jedhu sana. Mucaa Yesuus kan jettu sanadha. Nabii kan warra nabii kan. Loqonni kee bar maal taate fi nuti loqodaa wallaggaa hin beeknu loqodaa wallaggaa duruunfannee beekna bar maal taate. Abduu Seesan qofaayyuu miti sanadha kan jimma sanadha takkaa jedheen beeku sanadha jedheen beeku takkaa. Sanadha. Egaa akka ilaallu loqodaa isiin dubbattu laalaa jiran jimmitti jettu sanuu immoo. Ani jimmaa abbaa jifaaridha. Beenteedha. Kiristaanadha. Naannoo kamiin jettu Abduusee ati kana malaa dhiiftee safaruun gaafattu? Hin beektu dhiisaan jedhee bar yookiin ijoollee warra asii bira jiranu. Jimmaa abbaa jifaar magaala. Gobos baga taate amantiin kee maali? Jimmaa abbaa jifaar yoonii nuni beeka yoonii manyaatu. Amantiin kee maali innaa ta'e? Ijoolleen jimmaa miira keessaa baaphiis. Abdusee jimmaa tanaatu mana raasee Abdusee. Sila jimmaa kan kiristaanumti tokko hin jiru isinitti fakkaata? Maal siitan? Waanuma cirraash hin jirre isinitti fakkaate? No tokko dhufaniiru dalagaadhaaf dhufanii achitti qubatan jejjiru tokko. Dalagaa maalii? Dalagaadhaaf kan dhufan jiru baay'een isaanii muslima waan ta'aniif hin jedha jimmaan biyya muslimaati. Dalagaaf isa dhufu waan fedheef dhufu. Amma mata duree kan kee maali dubbachuudhaaf dhufte waan irraa gaafattu qabdamoo maaliif seente? Fakkaatti haasa'u jira abbo murakkite. Maal jettee Abduus? Maaliif seente waan gaafattu qabdamoo waan nu barsiiftu yookiin immoo gaafii gaafatamuu seente? Gara Yesuusitti si waamuun dhufe bara akkasiin dhuftanii Yesuusitti amantan. Nu yaamime deeqaa laamsee kan hin. Waalaikum. Ustaaz assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Keebeet? Ummata kanaan warra jimmaa himatu kanaan tokkoffaa loqoda jimmaa shaakalanii haa dhufanii lammaffaa ammootu anqasee haaraa bahe tokkotu jira waa'ee buraasanitti illee bakka nu haa godhanii inni sadaffaa ummanni kun wanni garri itti bade amanaa waan jedhamu sanitti gara badanii beeytanii natti amana waaqatti amana nattis amana ka jedhu san arkaanni imaanaa jaha akka ta'e an tu'mina billaahi malaa'ikatti amanuu rabbillee fa'aaminuu billaahi wa rasuulihi jedhanullee muhammadiin akkas taanaan rabbi jenne itti amanuu qabna jechuudha. Mee waan kana dhageeffadha anqasiitti waa godhanii nu gaafadha. Yesuusu wangeelattis amana ifichattis amana jedha kunis waaqeetti warabdu. Waan kanattis anqasiin waa godhanii waa'ee bunaa kanatti anqasiitti waa godhanii egaa wannoo jedhe waa'ee bunuu kana mee. ሊቃውንት አባቶች ናቸው የጻፉት። ይሄ ምንድነው? የአጋንንት ግብር ስለሆነ ይህ ቡና ወደ ሀገራቸው ወደ ኢትዮጵያ የገባበት ምክንያት ሶስት ነጋዴዎች ነበሩ በውጪ በአረብ ሀገር የሚኖሩ እነዛ ሶስት ነጋዴዎች አንዱ ቡኑ፣ አንዱ አቦል፣ አንዱ ረጃ፣ አንዱ ቶና ተብለው ይጠሩ ነበረ።
akkasitti nu haa godhani waan kanallee achumaan yaa ofumaa barreeffameeti waan ta'eef waan kana Viidiyoo sobantanii. nu godhan asumaan dhaamsa jedha. Qeesii guddaadha bar wallahi viidiyoo sobantanii. Qeesii guddaadha bar. Qeesii guddaadha wallahi. Dhumanne wallahi barana. Awoo gise qotta isin uummata garee shaadaa tana mee profaayila ofirra guuraate qotta uummata karaa kana malee nama baasu mangadii bira mangad karaanis garee shaadaa dhugaanis garee shaadaa jireenyinis garee shaadaati boo kana jechuun nama dhibaa. Nu ta'ee raayyoonni kun sirriitti nama galaayyuu bar. Isa kan Yesuus sanan nu galuu dedeman. Amma jimmitti tana meerraa xumuru jimmitti. Akkamati nagaa fayyaa jedhin talabbaa garoo jirtu. Jimmitti. Assuusiin nu fide gaa jimmaa tana rabbi raamata sitti haa godhu. Talabbaa garoo. Pheenxee mataa intalabbaa bulguufaadhaa bar. Pheenxee maal jettaniina. Pheenxee warra bulook na godhe fashee narra gootate uummata maraatee ammata meeqa bulook na godhe. Natin kani bare isaan gisee handaqee achi jala jooyin akkan godhen harkisanii gaafii na gaafatanii abbaa caalaa galtaa jeen dadhabee. Yeroo dheetan akki jettuuni. Waan jettuuni. Wangeelli keessan Yesuus nama jedhamuun jedhuu jedhin. In jedhasin jedhan bakka nama jeente amana dogoggoraa jedhin. Arte Yesuus Kiristoos eenyutu ajjeesee jedhin. Arte ofiif if ajjeese moo nama ajjeesee jedhin. Maal akli wangeelaa fi quraana isin barbaachisu pheenxee hojii haasa'uuf jirana. Yesuus ni fincaana moo fincaanuu Yesuus dhiira moo dubartiidha qaama saalaanii qabu moo qabu jedhan. Waaqni abbaan qaama saalaanii qabu moo qabu jedhan. Ustaaz kafannifame sun eenyudha? Gaafiin guddaan fa'a. Dhugumaan kafannifame hagammaan beektu beesan Iyyasuus hima jetti. Gaddanii jedhin meessa qaama saalaa sanis qaamni saalaa saasanoo nama guutus waaqa guutuudha jedhin. Wallahi. Akli qabdanii jiran itti fayyadama. Waa TikTok banattanii akkanumatti hin taa'ina. Walii gallee hayi. Maariyaam dhiira deesse moo dubartii deesse jedhan dhalte moo dhiira dhalte moo dubartii jedhan dhiira. Hayyee. Hin nyaata moo nyaatu. Nyaata san nuuf uume moo ofii uummate jedhin. Gartee haadha isaatiif isa kamtu biyya lafaa kana dura tureefaa jedhan. Gartee. Ustaaza waanuma dhiyoo kana ta'e Boorana keessatti. Dhiyooma kana waanuma dhiyoo kana ta'e suuraa kaasanii suuraa itti fidanii pheenxee waan Yesuusiin fudhadhaa jedhanii Boorantichi tokko halka ol baaseeti. Isii dhiiroo Yesuusiin kun gurraachi hin jiruu jedheen salphanne jedhanii deemanii guyyaa biraa gurraacha fuudhanii fidaniif gurraacha nama Afrikaa kaasanii kunoo kanatti amala jedhanii uummata baadiyyaa kana beekaniitti taphatanii. Dhiiroo jedhe isii dhiiroo Yesuusiin teessa sun isii guyyamaan jijjiiramaa oolti ani waan jijjiiramutti namanu. Booranti islaantitti nu dhaabee nurraa dhiisaa jedhee biraa kute beektani. Itti dhaabbadhaa ittiin Booranaan deema. Wallahi. Innaa asumaanuu jimmitti illee yoo dhufte ilaamee jettee haa eegaltu itti maachumaan loqoda haa baratanii dura. Ilaamee jara keenya jettee dubbattu. Kara ilaamee jedhee achi booda akkasii warra arsee kanas qara ekkas kaa warri harargee haa jennaami. Akkasii eegala namuu loqoda keessan. Muncikana eenyu gani gurmaame tokkos dheen gaddaa maqaan isaa maali jimma jiru baay'ee isaanii gidduu kan naagaluu deddeebaa warra musammaa Jimmatti samuuni kana waan adeemamaaru Abdul Seequu ban qabdu wallahi baay'ee isaanii arge an jimmatti akkana ta'e an duraan musliman ture baay'ee onna jedhameera beekta jimma samuuni kana sitti ma booda keessa. Dhaggeeffadhu akka jedhan Abduu Sa'id dhaggeeffadhu waraabessi gartee ollaa keenyaate jedhan maal jedhan nyaachuudhaaf nyaachuuf amma uummataa Mubaarak irraa eegalte atis irraa eegi osoo Mubaarak achi gartee natti meera gurbaan maal jedha beektu Abu Muwaaz gurbaan maal laan jedha beektu Gigi hojii taap jedhu obboleessaa pheenxeen taap goote. No, awwaleen koo amantiin galee fi jennaan kiristaanan taane maxaafa gubee sodaachifamee jennaan rafiitiin qabuu rifaatu sana. Ni dhufa booda hagguu lafti as gabbooytanii deebi'anii beekaa bar ni deebi'a. Yaa xiqqoo hata gabbaa'u dhiisa. Maxaafa kufteettee ijoolleen itti duultee naan ijoollee fatu. Waa xiqqoo afaan Oromootiin asalaatu.
Asalat Yesus nama obboleessa koo musammaa ana maal akka jedhu hin argine barkeet barnam ni akkamatu ni beeytanii barreessa ni galteera jara keenya jimman kafartu yoo jettees guyyaa tokko achi deemee ji'a tokko deemee deebi'a hin kafartu safuudha jimma harargee fi arsii fi wanni harargee arsii jimma wanni kana kutaalee wanni kana hin toltuun pheenxummaan hin toltuun wallahi dhugaadha wallahi irraa illee hin deemtu afaanummaan uffeetu Abdusalaam isa an harargee dhedhee dubbatu sana hin argine akka inni irraa giddiidhaan harargee of gochuu jedhu Abdusalaam kan jedhan tokko hin jiru harargee cinqatee san warri darbanii barsan sadaqa kannanne jedhe abbaan birriiraan sadaqaa kannami jedhe nuti namarraa sadaqaa kannine jedhe abbaan walii galle so saniif mee sabboontu Amataan. Yoo kafaranis akka obboleessa Mubaarakan isin hin godhin. Kana ganam waa kitaaba cireetuma ofirraa ammas ka'eetuma gooftaa fudhadhe lakkee. Wallaahi isin. Rafiitiin na qabuu didee naan rafiitiin na qabee naan jedhee bara. Isa wangeela isa harkate gurbaan nama pheenxee bira jira. Amma rafiitii gaarii irra faara waan ta'eef anin pheenxee keessaa bahuu dhiise qoyi gaafa rafiitiin na qabuu dideen dhufa jedhe. Imbo kadhe jabar. Raajotuma ini isa itti raajansan dhugaatti fakkaataa dhiise Abdusi. Yoo tana guutaadha nini Waaqayyo natti mul'iseera. Kaan jedhu. Ayyee jedhi. Waaqi san kadhata Waaqi sadii itti beekta. Waaqi akkasiini. Fakkeenya tokko sirra fudhachuu danda'a. Ayyee atiini maqaan hankee Abuu Muwaaz jedhan akkasiini. Akkas. Lubbuu qabda. Lubbuun qaba. Tokkeedha. Tokko. Ayyee foon hin qabda. Foon hin qaba. Lama. Lama. Lakkaa'e. Asadeessoo ammoo hafuura hin qabda. Sadii akkasiini. Sadii deemitti muka kana qofaan qaba huccuun qaba ijaan qaba fooniin qaba dhiigaan qaba eenyuun qaba qaamaan qaba miilaan qaba eegat bitta wasii galchuu jira ishee eenyummaan kun sadeen haayeen nyaata yaama mooyyeetti bishaan naqanii daakuudha kun anaan adda ba'uu hin danda'u qaamni kiyya addaan adda ba'uu hin danda'u qaamni kiyya kophaatti achiin jiraatu qaamni kiyya Itoophiyaa jiraachuu hin danda'u hafuurri kiyya Ameerikaa jiraachuu hin danda'u addaan hin ba'u. Laal eenyummaan kun sadeeni Abuu Muwaaz jettee waamamta akkasiini. Eenyummaan miti kun qaama kiyya eenyummaan maqaa kiyyaa fi malee foon kiyyaa fi hafuura lubbuu kiyyaa miti eenyummaan jedhamu hafuura kiyya agartu waan argitu takka maqaa yaamta malee. Maqaan kan kee Abuu Muwaaz ni ture osi gaafadha. Maqaadha kaa. Ayyaa wanni kun sadeen Abuu Muwaaz jettee yaamamti. Laa sadii qofaa miilaa fi harkaa fi funyaanii fi gurraa fi hundaa'e Abuu Muwaaz jedhee yaama. Ati na jala fudhadhi gistook wasitti muu jira. Yaa fudhadhe haa waa sadii callaa naga fidde buyya. Sagaleen kee hin jirtu waan qoonqa kan kee ol kaase dubbii kan kee gabaabbatte. Garuu isa Waaqa sadii kadhattanii akkasiini. Yes, absolutely. Sindio. Yeah. Ni kweli. Harakisha. Saa. Bwana. Saa. Watatu. Garuu sadii Waaqa hafuura qulqulluudha akkasiini. Sindio. Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu. Wangapi? Tatu. Sio moja, sio? Ndio. Si galchuu jira. Ayye. Waligalle. Waaqi abbaa. Sadii tokko miti naan jedhe. Waaqi abbaa halafaaf gubbamu. Waaqi abbaa waaqarra jira. Halafaaf gubbamu. Kas. Waaqni ilmaa. Maal uume? Waaqi ilmaa immoo haraa Maariyaamitiin mul'ate.
Nam fakkaate. Sio Mungu Baba. Asadeeso. Hafuura qulqulluu. Okay. Hafuura qulqulluu hambeka. Namuun beeka hafuura waaqatiin geggeeffamu namuun sun jechuudha. Eenyummaan kun sadeen kan nuti itti himamne haallaa amma akka isaaniitti haallaa itti yaamamti jechuudha. Okay. Unaamini Mungu ni moja? Si ndio, Mungu ni moja Okay. Moja ni gani? Ni Allah tu. Gani? Ni moja. Alafu Sio Yesu.